taarika dhaloota eeganaa deebi'ee arsii kana arsii sadiin jechuun eeganaa deebi'ee arsii sadiin jechuun arsee galaalcha hadiyya jedha taariikni fatalabasha jara keessaa eeganaa deebi'ee jara keessaa arsii sadiin kajam arsee galaalcha hadiyya jedha jara keessaa eeganaa deebi'ee ilmaan lama qabda jarrillee eeganaa deebi'e sikkoo mandoo jedhamti mandoo ilmaan torba qaba raayyaa kajawa hawata wanama qumbii karbooki koji daangaa sumaaletti haga boorana dhilgitti eeganaa nama torba ture amma baalee diida'a shanaan ilmaan sikkisaa jedhanii argitanii wacaalee bullaallaa jaawii waajii ilaanni jedhamti jara keessaa jara shanan keessaa bullaallattu hangafa bullaalla ilmaan lama qaba ari ajaarsu jedhama ilmaan ari ajaarsu 22 akkiyyaa takka midhaan lama sangoon sadi beekoo afur gaadoo jaha waraguu jaha biilaa torba adamtuu sadi attuchaa sagal eelli joodhan saddiiqan takka siraaja lama ari'aan sadi sakkooran afur abboliin shan danqeen jaha fiilan torba haddaan sadde madaraan sagal eellan 20 soolan 21 giliishan 22 jarri haga kana bullaalla jedhama wacaala ilmaan lama qaba itayyaa booru jedhama itayya ilmaan torba qaba heexosa takka ayuuba lama marfoon sadin guurin afun daramxallaan jansaa samanyeen torba booru ilmaan afur qaba ingoo iyyen takka jiddaan lama elsawwan sadi waadan afur jara keessa fakkeennaaf ingooyya ilmaan lama qaba dullacha abeebee jedha ilmaan dullacha abeebee 10 balla kasa takka konee lama asgala sadi hachaanan afur qibrin shan xeeraraan jaha maazazaan torba baadosaan sadde shakmaaran sagal hadaagaan 10 jidda ilmaan lama qaba aabbuu ilu jedhama ilmaan aabbuu ilu 11 hooran son takka abroonyee lama kolooban sadi sabiroon afur hooran son takka abroonyee lama kolooba sadi sabiroo afur gasalaan shalloodan jaha goloma nyaan torba ataabaa sadde farrajee sagal gurdaaman 10 amaan lamaan 11 eessawa ilmaan lama qaba nuunnu bahari jedhama nuunnu ilmaan shan qaba saddoo takka yaabee talama ashmiira sadi ciimoon afur saba hunaan shan baari ilmaan 10 qaba suudee takka sarboo lama farzaana sadi gaddoo afur ododaare shana miidho shaja shawwadee torba shaarafoo sadde asalattuu sagal uruun 10 waada ilmaan lama qaba miiddaa miinya jedhama ilmaan miiddaa miinya 10 aymaroo takka awwaree lama moddolleen sadi asan sabaan afur tamaaman shan daayidan ja argamoo torba hadoochee sadde alaabaa sagal agaafraaf 10 alaabaa qullii tokko goon eegana qaanqaan beeynellee gosti waada amma jaawwi ilmaan lama qaba suphaatuu qujama ilmaan suphaatuu 11 jaawwin takka geetara lama masaranjee sadi kabiiroo afur waxee shan qaasoon jaha daagulleen torba kubeen sadde gibbootan sagal amiinyan 10 suraaran 11 amma galaalcha ilmaan torba qaba karrayyuu takka garjeeda lama badii sadi digaluu afur gaadullaa shan moomadiin jaha jeedan torba waaji ilmaan torba qaba jaarsun takka waarsun lama liibaniin sadi alii afur aliin afur waaji ilmaan torba qaba jaarsun takka waarsun lama liibaniin sadi alii afur booda shan halchaayyan jaha folqaan torba argitanii jara keessa amma arsii boorana bareentu jedhama ilmaan bareentuti kun kanan malaa ka'e kun kanarra arsetti galuuf eeganaa deebe abbaa 17 arsirra nabiyyallahi nuuhitti galuufi abbaa 13 arse ka ambo ka doyyo ka muruu waan ka burtumni ka suuje ka siiru ka iram ka bintaam ka noubaan ka kuushi kun ka habash ka haam ka nuuhi ilma namaa ta'e wanni luka lamaan dhaabatu kuni nama sadi irraa rabbi uume haami saami yaafis hagan wabichaan faranjii ta'e araba ta'e abashaa ta'e ilma namaa nabiyyallahi nuuh irraa ilmaan isaatirraa nama sadi wanni eeganaa rabbi uume kanaafi achirra amma gara biraa tarutti silaa haga nabiyyallahi aadamittillee eeganaa deebi'ee amma gizeen eeganaa wanniidha isin immoo wanni waan kana fudhannaani
أنا يا دتني في بري كنا سربا في متي يو برول لا يو أدوي شيء تجسني ربي هارا رمك يا دني بربادا مكالمة دي توكا مكالمة يا كبر تنام شيء نور أمان جاما بس جدا أما يو أشيرة ترى نمنا مكان أين أسكنس أولجان نكوني مكان إسا درجة إسا addumatti odoo kalaa ka'utaa eeganaa deebi'ee gaafti isinitti hima gaaf tokko eeganaa deebi'ee waan arsiin qabu kana keessa olijaanni kun eeganaa deebi'ee sila maaliif lakkoofsa keshee nuurri akka hifenna eeganaa maa keessa hafe akkanaan hin jenne amaanaa saniif amma kalqiin amma yoona tanaa sheenuur garuu horii way dhufe hin dhufne jedha waan itti mudda galatoomaa jedha sheeka mee waa isin gaafadha waan ani isin gaafadhu bakka reefi tuytarsanitti gaafii gaafadhu keessa aminyaaf immoo ataabaan Hasan Huseen jedha bakka itti addaan bahee Hasan Huseenummaan sun maal taatee bakka kanatti xiqqoo addaan bahanii ijaarummaa keessatti waa'in guddaa keessatti waamamne amma immoo kubeen kuni amma waadaa jedhan nurraa gale isin amma achi keessatti tuytan ilmaan jaawwi jettani isii tana gara wallaalle waa'ee kubeen kuni maal kubeen ajaa'ibaa lakkin waadaa jedhaniin nakara nagas gaafa reediyoo dabarsillee ani yoo wanni eegana argita laakkawaati waadaa manatti hima jaawuu mallee eeganaa deebi'ee nutti hima jarri wanni nuun jaan eeganaa deebi'ee ufiin laakkawu malee eeganaa deebi'ee wanni nutti himne taarika isaanii taqaawwamuu yoo ila kiyya zarinteen achirraa deemte ebalurraa galte achitti deebitti yoo qabatan malee ufaan akkanumatti eeganaa deebi'ee nu waadaa jechuun hin ta'u waadaa takkitaara eeganaa ani kitaaba irratti ka arge waada ilmaan lama qaba akkuma isiniin jedhe san miidhaa miinyaa jedhama ilmaan miidhaa miinyaa kudhan aymaroo takka awwaree lama moddollee sadi asan sabaan afurtamaa man shan daayiddaan ja argamoo torba hadooshee sadi alaabaa sagal agaarfan kudhan kana kan irratti garuu isaan yoo taqaawwaman dhaloota ufii lakkaawanii achirraa itti iyyatti haayiman Indufne keessa baya. Indufne haasaa. Dhagaa kaa jala. Awlijaanni kun ajaa'iba jarana. Biyyi garuu yoo dhaga'u arshii irraa bu'anii awlijaanni jaa. Arshii wanni jiru malakaa malee arshii ol hin baane. Maal ta'eeti awlijaanni wanni akkana jedhame. Haajii torban jedhama. Aashatto bakka tokkotti eeganaa ilmaan torba. Baatatu isaan eegan haati isaanii baata. Obboleettii jaartii eeganaa deebi'ee deessisuu irratti itti dhufte. Ijoollee jaha jalatti eeganaa dheengilee wanni gootetti. Utusuun jara torban kanaa Haajinaasi wan eeganaa deebi'ee. Horiin dhufu malee maal isinii godhan isaan waa'ee malee boodara. Mirkaana horiin ammaa dhufa moo? Baatatu aashan. Obboleetti baata.
Isa. Waan nu agira tanumaa itti beeytan. Akkana jenne adaamarratti guyyaa tokkotti taarika tana haasawaan 1700 eeganaa deebi'ee natti dhufe amma gasgaar namnumti tokko jedha natti dhufe jira dargaggeessa keessa. Awwala balleessitanii dura bade sheeka. namni fatura bashaa ta'ee sirriidha banuun keessan kaasuun keessan sirriidha guyyaa akkanaa kana gaamaan argatanii guyyaa akkanaa kana wayita argatan kana fatura bashaa gubbarraa waaqatu danda'e. Awlijaan itti fidaafi. amma warri fatura bashaa ta'ee boonni isaa duubni isaa waa dhaqawwatu haqa waliin ka'u dhaabatu beekan kun namni kun martuyyuu akkuma isin jettan kana boru guyyaa